Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya sagantaa keenya kan simbola ammas akkuma itti fufetti jira. Amma immoo sagantaa keenya kan keessummaa irratti argamna. Uummanni Islaamaa ammallee handhuura magaalaa Shaashamannee guddittii ta'uu wajjin namni keenya bakka itti salaatu dhabee rakkataa ture. Teeleetoonii guddaa akka Shaashamannee oduu hin taane, akka Arsii Lixaa oduu hin taane, akka Oromiyaa oduu hin taane, akka guutuu biyyaatitti waamichi godhamee jira. Piroojeektii kana fakkaatu bakka biraatti ijaaramu hunda harka keessaa qabdi. Waan akkana ijaaruuf ammoo Shaashamanneen asiin dura hin qabanne Shaashamanneen qabsooftuudha. Qabsoo sabaa keessatti illee Shaashamanneen beekamtuudha. Sagaleen keenya dhagamuu keessatti gahee guddaa taphattee jirti. Qabsoo diinii keessattis qabsoo sabaa keessattis Shaashamannee beekamtu. Mee hawaasni magaalaa Shaashamannee masjiidni kun bu'uura godhachuudhaan wal qabateetiin yeroo ammaa kan akka addunyaatti dhiibbaa uumuudhaaf lammaffaa immoo piroojeektii guddaa qabatee deemu kana galmaan gahuudhaaf uummanni Shaashamannee bu'uura irraa kaaseetiin sochii isaa maal fakkaata ture? Masdabboostaa jechuun iddoo inni itti argamuun yaamama. Maqaan isaa Masjidus Salaamii. Naannoo dura masjidni hin jirre bakka itti rabbiin hin gabbaramne ture bakki sun. Eega rabbii keenyaatti hawaasni keenya uummata khayrii jaalatu hin hojjeta. Haa ta'u ammoo waan kana dafanii keessaa bahuudhaaf khayriin kun akka hawaasa islaamaa bal'aa wal geettuuf guyyaa amma jedhame kanatti Shaabaana gaafa 20 guyyaa dilbataa ji'a jahaffaa gaafa guyyaa 1 magaalaa Shaashamannee istaadiyeemii magaalaa Shaashamanneetti sagantaan daawaa fi sassabbii mallaqa piroojeektiin kun ittiin xumuramutu qabame.